ilma Waaqayyoo fakkaata. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyoon tokko. Amiin. Nabukadnezar mootiin biyya Baabiloon abjuu halkan argee guddisee sodaachuun nama isaa fiiguu barbaade loltoota isaa walitti qabu. Utuu hiikuuf hin dandeenye aangoof beekumsa qabu. Labsii guddaa dabarsee mootichi loltoota isaaf beektonni fi ogeeyyonni hunduu akka ajjeefamaniif. Daani'eel loltoota mootichaa gaaffii isaan gaafate rakkoo mootichaas maal akka ta'e hubachuuf itti dhiyaate. Loltoonnis mootichi labsii du'aa maaliif akka baase Daani'eeliif yommuu ibsanitti innis yaada furmaataa kaase. Tajaajiltoota mootii keessaa warri Waaqayyoon amanatan namoonni afran warri bishaan raafuu dhugaa jiraatan. Daani'eel, Anaani'aa, Azaariyaa fi Misaa'eel faan waa'ee abjuu mooticha sanaa kadhannaadhaan Waaqayyoon gaafatan. Gooftaan Daani'eelitti mul'ise. Daani'eelis Gooftaadhaaf galata dhiyeesse. Gara mootichaas deemee abjuu fi iccitii isaa hundumaa mooticha sanaaf ibse. Mootichi Waaqa Daani'eeliif galata guddaa dhiyeessee Daani'eeliif ijoollota sadanis faara tolaan keessummeessee Daani'eelin mana isaatti hambisee ijoollota sadan immoo Baabiloonitti moosise. Nabukadnezar mootichi inni hamaan afaanuma Waaqayyoof galata dhiyeesse sanaan deebisee yaada cubbuu maddisiisee Waaqa tolfamaa dhaabuudhaan akka itti sagadaniifis fakkii bocee dhiyeesse. Loltoota isaas ajajuudhaan faagga fulullee afuufsisee furtuu akka fakkii sanaaf sagadan isaan abboomsise. Loltoonni sadan warri Waaqayyoon amanatan Anaaniyaa, Azaariyaa fi Misaa'eel faan labsii mooticha sanaa tasumaa fudhachuu fi didan qoma'anii sagaduu didanis callisanii dhaabbatan. Tajaajiltoota mootii keessaa hinaaftonni gungumanii ijoollota sadan irratti ka'an ajaja kee didaniiru jedhanii. Nabukadnezar labsii duraa caala cimsee ijoollota sadan du'aan isaan sodaachisee akka sagadaniifis guddaa akeekkachiisee harka kootii eenyutu sin oolchaa jechuudhaan isaanitti qoose. Nu oolchuu baatus nuti Waaqayyoof sagannaa malee Waaqa tolfamaa keetiif akkamiin sagannaa jedhanii dubbatan. Sodaa tokko malee mootichi ibiddatti isaan darbachiise gara laafummaa tokko malee. Warri ijoollota sadan ibiddatti darbatan ofuma isaaniitii dursanii gubatan. Nama 3 ta'anii warri darbataman ibiddicha keessatti 4 ta'anii argaman. Waaqayyo ergamaa isaa ergee gubachuu isaan oolche. Gabri'eel samiirraa ergamuun ibiddicha dhaamse. Labooba ibiddaa keessas gammachuun deddeebi'an Waaqa isaan oolcheefis galata guddaa dhiyeessan. Nabukadnezar ajaa'ibsiifatee aangoo Waaqayyootis sirriitti hubatee ibiddatti kan darbanne namoota 3 turre jechuudhaan dubbate. Amma garuu 4 ta'aniiru. Inni tokko ilma Waaqayyoo fakkaata. Waaqni Anaaniyaa, Azaariyaa fi Misaa'eel maqaan isaa ulfaataa jechuudhaan Waaqayyoof galata guddaa dhiyeessee rifeensi mataa isaanillee akka hin gubatinis ibse. Waaqni ergamaa isaa ergee akka isaaniin oolche mootichi saba hundumatti ni dubbate bareechee Waaqa dhugaa kanas waaqessuu filate galataaf boqobas jilbeenfatee isaaf laate. Inni ilma Waaqayyoo fakkaatu ergamaa Gabri'eelidha. Ilma Waaqayyoo kan fakkaatu jechuudha hiikumti maqaa isaadha. Inni baase ijoollota sadan labooba ibiddaa keessaa. Nuunis nu haa baasu badiif rakkina biyya lafaa keessaa. Muddee 19 kanaaf kabajama baga isiniin gahe ayyaana ergamaa. Oduu durii miti kana nan dubbachaa jiru macaafa qulqulluu keessadha seenaan kun kan jiru. An gabaabseen caqase isin bal'ina isaa raajii Daani'eel boqonnaa 1 hanga 3tti dubbisaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.